jirtan naga keessanii fayyaa jirtu. Finjira kun barsaati bira ana maaliif ramuu gumata haraatu qabdi finjira biiroo keessatti kataa mobile application develop godhuudha jin ilaaluu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu mobile android akkasumas iOS akkataatti goonuudha kan barannaa jechuudha. Isin maaqa xumuraatti hordoftan waa'ee dubarannaa jechuudha. As keessatti wanti ilaallu mobile application develop gochuudhaaf akkuma beekamu android gaafate android studio yookiin immoo wanta biraan barbaachisa. Ana immoo koorsii yookiin barnoota kana keessatti gargaarsa android studio malee web browser makiinarratti akka goone akkaataa application develop gochuu dandeenyudha kan hojii ilaallu. Kana gochuudhaaf hundi keenya Gmail qabaachuun barbaachisaa. Gmail yoon qabaanne banadhaas hin jira. Haajil qonnamee osoo hin jalqabin warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoolee keenya like godhaa. Hiriyoota keessaniifis share gootan kabajaadhaan sin gaafadha. Jalqaba irratti saayitii tokko sin keessa saayitichi maqaasaa Kojular jedhama. Kojular.io jedha. Kojularii banannaa chaadha web browser keenya irratti. Kojularii kana irratti mobile application gurguddootan hedduu hojjechuu dandeenyaa salphaarraa akka dynamic ta'an completely gatii homaa nu barbaachisu asirratti hojjechuun pricing free dha. Karaa jedhanitti tola jechaadha. Wanti kafaltan tokko illee hin jiru. Kana cinatti ammoo wantoota gurguddaa mobile application irratti uumachuu barbaadan hedduutu jira. Fakkeenyaaf monetize gochuu dandeessanii kan jechaan monetization yoo jiru fakkeenyaaf beeksisa garaagaraa irra kaa'uudhaan maallaqa irraa argachuu dandeessanii beeksisa wantoota android studio hojjechuun argattan hundumaan argattan jechaadha. Kojularii hagana baay'ee kojularii hagana hojjennee akkaataa isaa kojularii erga wanti booda iddoo create app jettu kanatti click goona. Gaafa click goonutti fuula nuti tabii haraa keessatti fuula tokkotu nu banamaa jechaadha. Fuula kana gochuudhaaf jalqaba login gochuu qabdu jechaadha. Banamuusaa yakuma haala kanaan banama jechuudha. Jalqabarratti akkaawuntii waan hin qabneef hundumti keenya maal gochuu qabna? Barbaan Facebook wajjin barbaan akkaawuntii GitHub, Twitter, Google wajjin register gochuu dandeenya. Ammoo kan filadhu yeroo kanaaf Google filadha. Maaliif yeroo hunda sattunaaf salphata waan ta'eef gochuudhaaf continue with Google jedha. Gmail kanaaf qabadha san jedhee fakkeenyaaf continue dha. Isin kan keessatti tole register gochuu dandeessanii as iddoo matu kan ammoo register godhee jira waan ta'eef registration simulsuun baay'ee barbaachisaa fakkaatu. Gara chat dabarra waan ta'eef continue with Google isiitu mara click godhan kaabsan ammoo foddaa akkatti ol pop up yookiin ol utaalee mul'atu jira jechuudha. Kana jechuun ammas Gmailonni garaagaraa jiran fakkeenyaaf ani isa kana irratti Gmail kiyya kanaan login gochuu jira. Fakkeenyaaf asumaan register login gochuu jira. Sada fakkeenyaaf login naataa jira.
haaraa waan taataniif fakkeenyaaf yuuzarii haaraa gaafatan iddoo diimaa kanarratti accept kan jedhu kanarra kilik gochuu qabdan jechuudha. Gaafa sana immoo gara fuulduraatti isin baachaadha. So amma Casual Creator irra jira jechuudha. Casual version isaa Casual Draco jedha. Isin stick gochuudhaan isa kana cancel gootanii jechuudha. Amma application haaraa eegaluu gaafa barbaanne asitti new project ishee kanarratti kilik goonaa jechuudha. Import project kan jennu immoo yeroo biraatti ala projectoolee gara fuulduraa hojjennu keessatti jechuudha. New project kan jedhu kanarratti kilik goona. Kilik gaafa goone appii maqaa application kennuun fi barbaanne humnaa keessa fakkeenyaaf appii kan isin project folder akka folder jechuudha malee maqaa application keetii kan siif boomu keessa fakkeenyaaf fakkeenyaaf amma app waan jedhaara app waan jedhee next isheetti kanarra kilik godha. App waan naaf uumamee jira jechuudha. Gaafa argattu ammoo app waan irratti naaf banama. Haala kanaan naaf banama jechuudha. Kun iddoo hojii keenyaa jechuudha. Dizaayinii garaagaraatiin hojjennudha. Fakkeenyaaf inni gara irra jirtan kunniin kompoonentota jedhamanii kompoonentonni kunniin wantoota garaagaraatiin hojjennu fakkeenyaaf checkboxii batanii ta'uu danda'a, chat view, circular progress, date picker, image label garagaraa ta'uu danda'a. Akkasumas layout isaa horizontal card view kan jedhu inside menu garagaraa ta'uu danda'anii media garagaraa fakkeenyaaf audio picker, camera garagaraa mobaayilaa irratti hojjechuu barbaanne soundii fakkeenyaaf fayyadamuu barbaanne application keenya keessatti video player YouTube player fayyadamuu yoo barbaanne jechaadha. Kanneen itti dabalanna akkasumas animation video drawing garagaraa yookiin game hojjenna gaafate wantoota kanneen fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf lootii jechuun animationii irra lootiin isaa advanced yoo ta'an yeroo biraa waa'ee lootii wajjin kan ilaallutaan kaartaa fayyadamuu barbaanne as keessatti haala kanniiniin as keessatti fuuna asirraa draagin drop asirra goona jechuudha. Harkisnee asirra kenna jechuudha. Kunnum seensariidha. Seensari keessa fakkeenyaaf wantoota akka accelerometer, barcode scanner, clock, sa'aatii, fingerprint fi wantoota sensitive ta'an kan of keessaa qabatudha jechuudha. Kun immoo social keenya immoo sharing contact jechuun share application share gochuu ergaa garagaraa user-yaaf karaa messaging ta'uu danda'a, text picker, phone call picker, email picker, contact picker kan jedhaniin kun immoo storage kuusaadha. Fakkeenyaaf online irraa faayilaa garagaraa application keessaa keenyaaf gargaaran akka dandeenyu bal'inaan jiran fakkeenyaaf tini database fayyadamuu dandeessan ta'uu tini database fayyadamuu beektan fakkeenyaaf Android Studio irratti spreadsheet ta'uu danda'a, tini web database ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf tini web database keenya hostii dhuunfaa keenya baanee achirratti akkaataatti uumachuu dandeenyu database dhuunfaa keenya jedhama. Utility keessa kan jiru immoo paakeejiiwwan garagaraa yookiin immoo wantoota application keenya akka hojjetu barbaada akka additionally kan nuuf fakkeenyaaf application screenshot gochuu akkaataa dandeenyu wallpaper jijjiiruu fi wantoota fakkeenyaaf device tool kan jennu fakkeenyaaf IP numberii mobaayilii fa beekuudhaaf kan nu tajaajiludha jechuudha. Dynamic component kan jennu immoo dynamic button text box isaanii jijjiiramu isaan dura jiran irraa baay'ee ammayyaa hojjetan jechuudha. Connectivity keessa kan jiran immoo activity starter fakkeenyaaf call to action garagaraa raawwachuudhaaf kan nu gargaarudha. Arduino project Arduino garagaraa ajajuu gaafa barbaanne bultoozii fi wantoota kana fakkaatan network check gochuu, wifi check gochuu, connect gochuun download ittiin to'achuu fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Google kan jennu immoo Firebase fayyadamuu barbaanne Google account fi gochuu gaafa barbaanne wantoota Google qaban kanneen as keessa jiran jechuudha. Inni biraa monetization immoo beeksisa garagaraa mobaayilii keenya beeksisa garagaraa application keenya gubbaa kaa'uudhaaf kan nu tajaajiludha jechuudha. Fakkeenyaaf lead bolt gochuu dandeenya, Facebook banner, interstitial, in-app billing jechaan immoo
in app building fakkeenyaaf appiin tokko haala ittiin kabaltiin upgrade goonuu kan guddisnu akka jechuuti. Kun ammoo adamoo biin beektu yoon beekne immoo gara fuulduraa wajjin ilaalla. Amazon banaan illee wajjin ilaalla. Akkasumas kan alatti akkaataa monetization kan nu gargaaran kan akka kanneen biroon jiru fakkeenyaaf kanneen akka appoodii fa'aa akkaataa dabaluu dandeenyu geemii garagaraatiif kan tajaajilan machaa beeksisuun gurguddoo hedduu jiru sanni akka dabaluu dandeenyu adeemsa keessa kan wajjin ilaallu ta'a. Inni biraa immoo Lego Mindstorm kan kun immoo seensirii gurguddaadha. Fakkeenyaaf tachi seensirii godhu, saawundii seensirii godhu, laayitii seensirii most in artificial intelligence wajjin wal qabatan jechuudha. Experimental kan jedhamu kun immoo kan jiran kan yaalii irra jiran jechaadha. Warroon ammaatti dhibbaan dhibbatti hojii irra jiran development irra jiranidha jechaadha. Xumur kan jirtu kun immoo extension immoo additionally kan nu gargaaru importing goonudha. Ofii dhuunfaa develop gochuu dandeenya ta'a Java webin ta'e yookiin immoo kanneen develop ta'aniira kanneen biraa iddoo ittiin import goonee wajjin ilaallu jechaadha. Har'a immoo inni kun haala kanaan jira jechaadha. Kun fuula user interface design ittiin goonudha asirra akka jiru fakkeenyaaf haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf maqaa appii kennaa asitti jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf app waan jedheen ture fakkeenyaaf akka duratti immoo karaa jalqabaatti app waan jedhe fakkeenyaaf iddoo kanatti app waan kan jedhe kun maqaa foldarii akka jechuuti. Foldariidha jechuun dandeenya isaanii. Asitti immoo app name iddoo kanatti maqaa mobaayilii irraa mul'atu fakkeenyaaf jechamoota jechoota hayyoota mul'isoota appiin kennu fakkeenyaaf jechoota hayyoota jechuun ni fakkeenyaaf appii jechoota garagaraa nuuf kennu yoo ta'e jechaa hojjetaa jirti. Anammaaf garuu maal jechuun barbaade seekanii hello world akka jechuun fakkeenyaaf foorumatti appii koo jechuun barbaada fakkeenyaaf appii koo asitti background default garee gochuu dandeenya fakkeenyaaf asirratti mul'atu kanneen jechaadha. Haala saniin jijjiiruu dandeenya gaafa close animation garagaraa ta'uun kanneen nama advaansii waan ta'eef keessa baay'ee siinaa hin barbaadu. Ammaaf jechaadha asumatti kan isin musa asirratti ammoo minimum SDK version jedha fakkeenyaaf xiqqaa application kan 4.1 inch mobile durii xiqqoo irraa akka hojjetaa gamma fakkeenyaaf Android 9 API 28 isaa ganii guyyaati inni irra jirti inni isin jechaadha Android 4.1 irraa filannaa jira fakkeenyaaf appii achi gadi irraa fudhachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef noonu version 5 gochuu dandeenya yookiin immoo isin caalchisuu illee dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo package name'dha. Package name maqaa addaa gaafa application keenya Play Store keessatti keenyu kan ittiin beekamudha. Application martinuu maqaa addaa danda'e qaba fakkeenyaaf nama com.barataa.appiko jechuu jira. Isin maqaa barbaadan garuu maqaa unique ta'e ta'uu qaba jechuudha. Maaliif appota biraa irraa kan gargar ta'e filachuu qabdan jechuudha. Nama haarsanii isa kana fudhadhee jira jechuudha. Haala saniin jechaadha. Inni biraa immoo iddoon sun taayitiliidha. Taayitilicha immoo jijjiiruutti jira. Fakkeenyaaf taayitilicha kana yoo jijjiiruutti appiko jedhee jiradha jechuudha. Gaafa jijjiiramu barreeffamni qajeelumatti ta'ee gaafa gochuu isaan jechuudha. Kun immoo versionidha. Versionis gaditti argitan jechaadha jechuudha. Version 1, version 1.2, version codii fi versionidha. Kun immoo gaafa immoo application develop godhaa deemtanidha. Experiment jala kan jiru immoo
navigation penidha jechuun duuba deebisuu dhabu kan agarsiisu jechuudha. Isa nabil gochuu leetti isa gochuu leetti garuu suudistiin akkasumatti baay'ee filatamaadha. Inni biraa immoo iddoon sun option bar jedhamti. Isii mul'isuu gaafa barbaadan balleessuu barbaadan enable disable gochuu fedha. Achi iddoo biratti kan gubbaa jiru immoo wifi iddoo charge mul'isu immoo status bar jedhama jechuudha. Iddoon sun irratti mul'isuu mul'isni full screen taapii yookaan immoo haarsaan gadi xiqqaatee mul'ata jechuudha. Okay, amma kan isin hojjedhu aappii tokko. Aappiin kun batanii tokko kilik goon barreeffama kan mul'isu goona jechuudha. Diimoo isaa viidiyoo kanarratti haala argatan jechuudha. Jalqaba irratti wantoota nu barbaachisan komponentoota nu barbaachisuu danda'an filannaa jechuudha. Jalqaba irratti batanii tokko fudhachuun ka'a. Drag harkisiitti achi ka'a jechuudha. Fuudhee achirra kaa'aa gaafa achirra kaa'ee jira. Propertii garaagaraa jira fakkeenyaaf barreeffama batanii gubbaa jiru naatuuqii isa jedhu deebisa. Okay. Kan biraa font size jiruun qaba fakkeenyaaf 35 fudhateera fakkeenyaaf shape jijjiiruu ammoo shape round jijjiiruu. Okay. Amma aappiin kun waraqaa kanarratti akka nama mul'atu barbaada. Waan ta'eef akkam kun garuu akka agarsiisa yoo ta'e screen waan irra deebi'uu qabna. Screen waan irra deebi'uudhaan up horizontally center deebisna jechuudha. Immoo center vertical immoo center isa irra deebisa jechuudha. Nu jijjiiramee jira jechuudha salphumaadhumatti. Inni immoo background batanichaa jijjiiruu qabna. Batanii gaafa jijjiirutti background jechuun jijjiiruu halluu barbaade fedhii kiyyaatti jijjiira jechuudha. Okay, amma jijjiiree jira jechuudha. Inni biraa immoo ammas maaltu nu barbaachisa barreeffama haala isin agarsiisuudhaaf laabilii waan jedhamu select gochuun qaba. Laabilicha immoo fudhadhee achi kaa'ee jechuudha. Drag and drop jechuudha. Okay. Jira immoo barreeffama isaa jijjiirumee. Okay, barreeffama isaa text property isaa keessa deeman text iddoo jiru irraa barbaaduudhaan maqaa barreeffamicha achirra jiru jijjiira. Fakkeenyaaf kanaa jiru aappii koo isa jalqaba hojjedhu. Namatti tolaa? Haala isin jijjiiree jira jechuudha. Gammoo font size isaatti qoraa guddisu akkanuma mul'atu jechuudha. Guddisee jira boldii gochuu jira tekstii gara. Inni biraa immoo visibility isaa disable godhaa jechuudha. Kan jechuun gaafa batinnetu jettutu kilik godhe barreeffamni amma dhokate kun ollaaf bahaa jechuudha. As gochuudhaaf ollaan barreeffama tokkosiidha. Inni biraa immoo iddoo argitan biraa wanta biraati jira. Block jedhutu jira. Loojikii garaagaraa raawwachuun blookiin immoo koodii normaaliin bakka buusu block jedhu. Kun iddoo kanadha iddoon koodii kennatti barreessinu jechuudha. Isaan blookiidha. Koodiin sararaatii irraa garaagaraadha koodiin kun jiru blookiidha. Blookii gildi goona. Batawwan kilik yoo batanii tokkoffaan gattu qabu maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu barbaanna jechuudha. Batawwan kilik yommuu deebiin leebeliin kun barreeffamni leebelii irra jiru ol nuuf mul'atu set level 1 visible to true kan jedhu barbaanna jechuudha. Set kajiru erga filannee booda level 1 achi keessa visible logic bira deemuudhaan amma logic kajiru jechuudha.
bira deemuudhaan tiru goonaa jechuudha. Okay. Levelii keenya linkii goonee jirra jechuudha. Amma immoo aappicha keenya check gochuu gaafa barbaanne jechuudha. Xumurree jira fuudhiin test iddoo fi export iddoo filannoo lama jira. Test jechuun direct na koompaaniidhaan buufannaa jechuudha. Koompaaniin description linkii asii kaa'ee jira. Achirraa buufadhaani. Kun immoo USBdhaan test gochuu dandeessan. Isa lammaffaa warroonni beektan jechuudha. Yookaan immoo export gochuudhaan koompitara keenya save goonee booda application install gochuu qabna jechuudha. Check out goonee appichi keenya waan fakkaatu. Wow. Hojjetee jira jechuudha. Walumaa galatti haala kanaanidha. Aappii develop kan godhuu eegaluu jechuudha. Akkam viidiyoon kun yoo ta'e subscribe gochuu hin dagatinaa, akkam share godhaa. Kana caalaa akka hojjedhuuf immoo piroojeektiilee gurguddaa hedduutti dabalee akka hojjedhuuf immoo subscribe akkam share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma. Abboota tiyuub hordofaa barnoota biraas hedduu qabnee dhufu jira waan ta'eef galatamaa yeroo gaarii.